Akan jirtu daawwatoo osoo hin banni kabajamoo oduu yeroo kanaa qopheeffanneen isinitti himaa oolu sun hangafoon odoon. Warraaqsa diinagdee Oromoo yaada jiru bu'uura godhachuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundaa'e waldaan aksiyoona geejjibaa odaa baasa rakkoolee garaagaraa isa mudachuun kasaaraa saaxilamuu maddeen Waraanni Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti banan guyyaa 17ffaa isaa qabatee jira. Boota Premier League Ingilizii torbee 30ffaan Arsenal kaaba London irraa Manchester United magaalaa Manchester irraa Newcastle United qe'ee Castle irraa morkattoota isaanii yoo injifatan Chelsea magaalaa London irraa Aston Villa Park irraa Tottenham Hotspur kaaba London irraa Manchester City magaalaa Manchester irraa kilaboota injifatamanii fi qabxii qooddatanidha. Daawwattoota himmanni kabajamoo kun hangafoota oduuti amma oduu bal'inaan. Media sabaadun kurfama OMN abdiin ummata suma Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa Miidiyaan Neetwork takkatti miiliyoonota fiixee addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN. Warraaqsa diinagdee Oromoo yaada jedhu bu'uura godhachuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundaa'e waldaan aksiyoona geejjibaa odaa baasa rakkooleen garaagaraa isa mudachuun kisaaraaf saaxilamuu isaa maddeen himaniiti jiru. Bara 2009 warraaqsa diinagdee Oromoo humna jechuun sochii eegalame hordofee piroojektonni diinagdee naannichaa keessatti shoora murteessaa qabaachuu danda'an jedhaman garaagaraa karoorfamanii turani. Piroojektota kanneen keessaa kan akka Keenyaa Bivereej dhagaa bu'uuraa qofaan wayita hafan qabatamaan hojiin kan mul'ate waldaa aksiyoona geejjibaa odaa baas ture. Waldaan aksiyoona geejjibaa odaa baas hundaa'ee konkolaattota geejjibaa uummataa ammayyaa'oo ta'an 50 alaa galchuun erga hojii eegalee waggoonni lakkaa'amanii jiru. Hundaa'uu dhaabbata kanaatiin dhalattoonni Oromoo dhibbootaan lakkaa'amanis carraa hojii argatanii hojii isaan irra turanii. Haa ta'u malee haala adeemsa keessa dhaabbaticha keessatti uumamaa dhufeen badii tokko malee gahee hojii keenyaarraa dhiibamneerraa haalli dhaabbaticha keessatti uumamee jirus dhaabbaticha kaayyoo ganama hundaa'eef irraa kan maqsee ta'aa jira jedhu namoonni dhaabbaticha keessa hojjetaa turanii fi ammas hojjetaa jirani. Waldaan aksiyoona geejjibaa odaa baas mallaqa keenya achumaan fudhatee badee jedhan namoonni aksiyoona bitatanii. Rakkoo malaammaltummaa dhaabbaticha keessa tureen konkolaattonni dhaabbaticha hedduun suphaa dhabanii caccabanii dhaabbachuu keessa beektonni himanii jiru. BBC gabaasa qabatee baheen ammoo waldaan aksiyoona geejjibaa qindaa'aa odaa tajaajilaawwan geejjibaa fi enerjii yookaan boba'aa fi dibata konkolaataa dhiyeessaa. Waldichi bara 2009 hundaa'ee waggaa 2 booda bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaan konkolaattota bitatee tajaajila eegalee jedhe. Magaalota Oromiyaa gurguddoo fi Oromiyaan ala magaalota akka Hawaasaa, Asoosaa, Arbaa Mincii fi kaanitti bobba'ee tajaajila kennaa ture. Buufataalee boba'aa 2 duukaa bittuu hundeessee bara 2012 hojicha eegalee jedha gabaasni BBC. Dhaabbatichi konkolaattota 50 Awurooppaa biteen tajaajila geejjiba uummataa eegaluus yeroo ammaa tajaajila kennaa kan jiran konkolaattota 12 akka hin caalle gabaasichi mul'isee jira. Waldaan aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa iddoowwan 8 magaalota Oromiyaa keessatti buufata boba'aa banatee boba'aa raabsuuf lafa kaartaan ba'ee fudhatus magaalaa duukaan qofa keessaa buufata boba'aa qaba jedhe. Odaan amaanaa uummataa fi mootummaa baatee lafaa ka'ee har'a kaampaanii waggaa 6 ta'us akka dhaabbata daldalaatti dagaagee bakka fakkeenyummaan ka'us hin geenye. Awutoobusoonni 3 rakkoo ilaalchaatiin gubachuu maddeen keessoo dhaabbatichaa ibsuu isaanii BBC'n gabaaseetii jira. Miseensa boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa kan ta'an obbo Baatuu Masqalaa awutoobusoonni kaampaanichi bitee sadarkaa daandii Awurooppaa waan oomishamaniif daandii biyya keenyaa waliin wal simachuu dhabuun balaaf saaxilee jedha.
Baasonni kunneen sadarkaan isaa Awurooppaa waan turaniif daandiiwwan biyya keenyaa waliin wal simuu dhabuun ture. Maanaajimentiin kaampaanii sanaas rakkoo tokko kaasaa ture. Qabiinsa konkolaataa waliin wal qabatee rakkoo irra gaheen makiinonni baay'een miidhamanii kan dhaabbatan jiru jedha. Konkolaachiftonni illee itti baruu dadhabuun rakkoo biraa akka ture dubbata. Ammas ispeer paartiin konkolaattota kanneenii biyya keessa waan hin jirreef kanneen miidhaman tajaajilatti deebisuun rakkisaa jedhan obbo Baatuuni. Miseensa boordii kaampaanichaa kan ta'an biraa obbo Dammanuu Tulluu abbootiin qabeenyaa kaapitaala aksiyoonaa yoo bitan waadaa galan kaffalanii fixuu dhabuun kaampaanichi akka bakka garoorsa hin geenye gochuu himanii jiru. Abbootiin aksiyoonaa odaa dhaabbilee mootummaa dureeyyii fi kutaalee hawaasaa garaagaraati. Dureeyyii fi lammiileen aksiyoona bitan kafaltii isaan irra jiru ofirraa kafaluu kan himan obbo Baatoon kan mallaqa waadaa galee hin kafaliin dhaabbilee mootummaati jedhan. Dhaabbata kana rakkoo keessaa baasuu mootummaan naannoo Oromiyaa jaarmiyaa Oromiyaa Sovereign Fund dhiyoo hundeesse jalatti akka bulu murteessuu himaniiti jiru. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti banan guyyaa 17ffaa isaa qabatee itti fufeetii jira. Humnoonni eegdota warraaqsaa Islaamummaa Rippaabilika Iraan ibsa marsariitii isaa Sebaaniyoos irratti baaseen ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Neetaaniyaahu yakkamaa daa'ima ajjeese kun lubbuun yoo jiraate humna guutuun adamsanii ajjeesuu itti fufna jedhe. Tibbana miidiyaan Iraan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Neetaaniyaahu haleellaa Iraaniin ajjeefaman jedhee gabaase. Akkasuma viidiyoon miliyoonotaan tiktookii fi miidiyaalee hawaasaa kaan irratti akkasumas suuraaleen namoonni baay'een qoodan ergaa wal fakkaataa dabarsaa turani. Akkasumas ilmi Neetaaniyaahu Yaahir Neetaaniyaahu miidiyaa hawaasaa irratti booda kana barreessuu dhabuu isaatti dabalanii qoodu. Waajjirri ministeera muummee Israa'el oduu Neetaaniyaahuun ajjeefamanii jiru jedhuu fi namoonni walii qoodaniif deebii kennee jira. Oduun kun oduu sobaatii. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Neetaaniyaahu nagaa qabu jechuu isaanii miidiyaan Turkii Anaadooluun gabaaseetii jira. Neetaaniyaahuun guyyaa dilbataa viidiyoo isaa kaaffee keessa yeroo buna bitanii fi gargaaraa isaanii waliin haasa'an miidiyaa hawaasaa irratti qoodee jira. Viidiyoo irratti afaan Yihuudii kan dubbatan yoo ta'u Rooyiters bakki viidiyoon waraabame magaalaa Jeruusalaam ta'uu mirkaneessuu gabaase. Oduun miidhamaniiru yookaan du'anii jiru jedhu miidiyaa Iraaniin tamsa'ee miidiyaa hawaasummaa gubbaa erga ijoo dubbii ta'ee booda viidiyoo kanarratti akkana jedhe. Kubbaayyaa buna isaa fuudhaan jecha du'a jedhu irratti qoose. Jechi du'a jedhu afaan Yihuudiin namas ta'e waan tokko akka malee jaalachuu kan jedhutti hiikamuu danda'a jedha gabaasni Rooyiters. Haa ta'u malee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gareen viidiyoon kun hubannoo namtolchee yookaan artifishaal intellijensiin hojjetame jedhu. Humni warraaqsaa Islaamummaa Rippaabilika Iraan Neetaaniyaahu dabalatee qondaalota gurguddoo Israa'el ajjeesuuf alamsaa jiraachuu ibseetii jira. Eegduun warraaqsa Islaamummaa Iraan haleellaa diroonii fi misaa'ilaa raawwateen doonii Ameerikaa USS Abraham Lincoln jedhamu irratti miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu gaafa jimaataa ibsee ture. Ibsa kan hordofuun Ameerikaan waa'ee doonii ishee Iraan oduu sobaa facaasaa jirti jechuun himatte. Ajajaan giddugala waraana Yuunaayitid Isteetsi eegduu warraaqsa Islaamummaa Iraan ammas irra deebiin doonii waraanaa kana mancaasuu hime jedhe. Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwachuun dura doonii waraanaa Ameerikaa USS Abraham Lincoln jedhamuu fi doonii waraanaa guddichi humna galaanaa Ameerikaa USS Gerald Ford jedhamu giddugala bahaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp michoonni wal gargaaruun ulaa Hormuz oolchuu baannaan egereen neetoo baay'ee fokkisaa ta'a jechuun akeekkachiise. Ulaan Hormuz Iraan cufte kun ulaa galaanaa baay'ee murteessaa dooniiwwan boba'aa fe'an addunyaa keessa darbanidha. Tiraamp gaafii fi deebii Financial Times waliin taasiseen akka jedhetti Chaayinaan ulaa Hormuz akka bansiisu keessatti nu gargaaruu qabdi. Kun ta'uu baannaan kora pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin qaban akka tursiisuu dubbateeti jira. Itti dabaluun akkaataa ulaa Hormuz kana ittiin eeguu danda'amu irratti biyyoota torba biroo waliinis dubbachaa jiraachuu himeetii jira. Gama biraatiin Iraan Ameerikaan diroonii koo fakkeessitee biyyoota haleelte jechuun himatte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii haleellaa biyyoota galoo galaanaa irratti raawwataa jiruuf Ameerikaa fi Israa'el himate. Dirooniin Ameerikaa Luukaas jedhamu diroonii Iraan Shaahid jedhamu waliin tokkuma kan jedhee ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii Ameerikaan hariiroo Iraan biyyoota kana waliin qabdu balleessuuf dirooniiwwan kanaa hojiirra hojjete jedhe. Ameerikaan diroonii Luukaas jedhamu yeroo jalqabaaf waraana adeemaa jiru irratti fayyadamtiiti jirti. Ameerikaan himannaa Iraan kana ammoo soba jette. Himannaa Iraanitti deebii kan kennan ajajji waliigalaa waraana Ameerikaa Iraan diroonii fi misaa'ilota kumaatamaa ollaa isheetti dhukaaste jedheeti jira. Xumura irratti oduu ispoortii. Taphoota Piriimer Liigii Ingilizii torbee 30ffaan Arsenaal kaaba London irraa Manchester United magaalaa Manchester irraa Newcastle United qe'ee Kaastillaa irraa morkattoota isaanii yoo injifatan Chelsea magaalaa London irraa Aston Villa Villa Park irraa Tottenham Hotspur kaaba London irraa Manchester City magaalaa Manchester irraa kilaboota injifatamanii fi qabxii qooddatanidha. Mr. Arsenal morkii waancaa Piriimer Liigii Ingilizii bara 2026 milkeessuuf cichoominaan yoo taphatu Mr. City morkii waancaa irraa mucucaataatii jira. Arsenal torbee
soddommaffaa Piriimer Liigii Ingiliziitiin dirree isaa Fly Emirates irratti kilaba magaalaa Liverpool Everton simachuun Victor Gyökeres fi Max Doman daqiiqaa 89ffaa fi 97ffaa irratti goolii galchaniin injifatee bahe. Miikaayil Arteetaan tapha kana irratti leenjisaa injifannoo waancaatii murate ta'uu isaa daqiiqaawwan 80 booda kootii baafatee darbee dhiibbaa uumee Arsenaal injifatee akka ba'u taasise. Arsenaal Everton Fly Emirates irratti goolii itti galchuuf daqiiqaa 89tti fudhate. Taphichi tapha ulfaataa ta'uu isaa dursee kan hubate Miikaayil Arteetaan wareegama kamiinuu qabxii 3 fuudhee bahuu qabna jechuun kootii baafatee darbee harka mirmirsee taphattoota isaatti hamilee horoon qabxii fi goolii 2 qulqulluu fudhatee bahe. Deeggartoonni Arsenaal taphataa qaawwa Maartin Odegaard cufuu hin jiru jechuun yaaddaanis Ebrechiizen bakka Odegaard cufuun ga'umsa yoo agarsiisu Noonii Maadukee miidhama turoo sabdii hordofee dirree seenuun kubbaa mimmileeksaa dandeettii ajaa'ibaatiin qarqara bitaa dirree Arsenaal yoo to'atu Max Doman daa'imni ganna 16 Super Max Doman jechuun deeggartoota shubbisiise. Mucaan qaxaleerreef umriin isaa waggaa 16 Maartin Zubemandiin jijjiiramuun dirree seenuun dandeettii ajaa'ibaa wayita dirree keessatti agarsiisu daawwattoota afaan qabachiisee Super Max Doman jedhanii akka faarsan taasise. Dandeettiin kubbaa to'atee dirree keessaan fiiguu isaa dhiibbaan goolii irratti inni uumuu qalbii jaallattoota kubbaa miilaa fuudhee jira. Lameen Yamaal akkaadaamii Laamaasiyaa keessaa bahu Meesii lammaffaa jedhamee osoo faarfamaa jiru akkaadaamii Arsenaal keessaa bahuun addunyaa kubbaa miilaa keessatti akka urjii fageenyaa mul'achuu kan jalqabe Max Doman jaallattootaa fi dinqisiifattoota kubbaa miilaa biratti gonfoo kabajaa fi dinqisiifannaa horachuu jalqabe. Tapha ministeerri muummee UK Keir Starmer irratti argamuun dhaabbatee Max Domaniif harka rukute kanaan dandeettii ajaa'ibaa warqee ganna 16 kaaba Laandon mandara dhukaasutaa keessatti argame irraa mul'ate. Miikaayil Arteetaa tooftaa taphaa 4-2-3-1 Deevid Raayaatiin Bersaalibaa Gaabii Kaalaafiyorii Raayis Zubemandii Iizee Bukaayoo Saakaan Noonii Maadukee fi Havertz dirree yoo naqoom hanga daqiiqaa 89ffaa goolii lakkoofsisuu hin dandeenye. Daqiiqaa 89ffaa irratti kubbaa harkaa Masquera Max Domaniif kennee Max Doman qilleensarraan ergee hin kaappeen Victor Gyökeres Victor Gyökeres goolii Pickford keessa buusuun saaphanna Everton mirmirsuun Miikaayil Arteetaa fi deeggartoota hara yoo baafachiisu Everton daqiiqaa dhumaatti kubbaa rogaa argate goolii eegaa Everton Pickford dabalatee hundi isaanii carraa argametti fayyadamuun balbala Arsenaal wayita marsan Victor Gyökeres kubbaa rogaa irraa dhahamee mataan baasuun Martinelliin itti dabalee Max Domaniif baase. Super Max Doman taphattoota Everton lama isa marsan keessa hulluuqee dandeettii fi ga'umsa dinqisiisaan balbala Pickford keessa hin jirre keessaan goolii isaa jalqabaa buusuun taphataa Piriimer Liigii Ingilizii keessatti umrii xinnaan goolii galche jedhamee galmaa'e. Gooliin Max Doman leenjisaa Arsenaal Miikaayil Arteetaa gammachuu yoo maraachitu Arsenaal qabxii 3 murteessaa fudhatee morkii waancichaaf taasisu itti fufeetii jira. Urjiin eegaree Arsenaal Max Doman ga'umsaan taphicha keessatti agarsiisee taphataa cimaa taphichaa ta'uun filamee jira. Deeggartoonni Super Saturday, Super Arsenaal, Super Miikaayil Arteetaa, Super Victor Gyökeres, Super Max Doman, Super Ebrechiizen jechuun istaadiyeemii sochoosu. Daa'imni xinnaan Max Doman dandeettii dirree keessatti agarsiiseen istaadiyeemii yoo sirbisiisu. Bilisummaan kubbaa gangalchuun ittistootaa fi taphattoota guguddoo faallaa isaa keessa hulluuqee goolii biraa yoo gahu dandeettiin isaa ajab nama jechisiisa. Mucaan xinnaan hidhannoo yookaan footoo dhukaaftotaa uffachuun faaruu deeggartootaa Noorzilaandan Forever jedhu dhageeffata akkaadaamii Arsenaal keessatti guddate. Garee piroofeeshinaalaatti makamuun dandeettii isaatiin dirree keessa burraaqaa jira. Gareen Pepe Guardiola Manchester City gara West Ham imaluun takka qixaan bahee yoo deebi'u Manchester United dirree isaa Old Trafford irratti kilaba Unai Emery Aston Villa simachuun 3-1 injifate. Newcastle United takka 0 Stamford Bridge irratti Chelsea yoo injifatu Liverpool dirree isaa Anfield irratti Tottenham Hotspur wajjin takka qixa bahe. La Liga Spain Real Madrid Elche wajjin taphachuun gooliiwwan Rodriguez Arda Hojsanii fi Valverde galchaniin 4-1 yoo injifatu Barcelona Sevilla wajjin taphachuun gooliiwwan 3 Rafinhaan galchee fi gooliiwwan tokko Olmo fi Canceloon galchanii 5-2 injifate. Atletico Madrid ammoo goolii Molinaan galcheen takka 0 Getafe injifateetii jira. Daawwattoota OMN kabajamoo oduu yeroo kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii afaan birootti mafoo gama kootiin turtii gaarii.